صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. بسم الله جرين جركب الرحمن الرحيم رحمة ما سار. الحمد لله نعم ساوندر قالت ربي تكونو جنير. الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرحوال وصحبه تابعوا تمر جرد مكرا فرقة الناجه على نبيك خير خلق الله. لا شريك لك كمل وانجرو موتي موتواني عزيز يا جبارو يا كنمرين كمو هركم كيجرو أبا فدشو مي أبا فدشارو قلتا جبسي كي وقلو غرغارو نيارغ هندوا مخلوق نتجرو ammas ni beeka kan jalli narra jiru jara haqqii diigee baatila ijaaru iyyumaan ilaalaan jarjaru naaru namanni qajeelchee eenyutu jijjiiru namanni jallisis kan qajeelchuun jiru alimuun qadiiru fasubhaanallahi alaa nabiyyika khayru khalqillahi. السلام عليكم يا أمة تاها قابتك ربي كينيا مرادا نكها غرادا كدنان إننو بدغا إننو هاتازو سميع وتاها إننو هاتازو سميع وتاها سيلا سنن انتاسب نمال تتها يا إخوة الإسلام وانا دغا وربي كونا لا في سرا ناسها وفي الراد بجون سيلا سيساتها ميا رواهي وبلما ناسا ميا sirranka tinnoona dhagahii ala nabiika khayru khalqillahi. Mana obbolummaa dubbate ilaahi suuraa ala imraan banaduu karahi aayaa dhibbarraa jalqabee shaniin gahi atis obboleessaa gurmoo walii tahi obbolummaa jechuun bandalootan sehin yoo miseensa laa ilaaha illallaan tahin firoomnilleen jirubbaa fedhe maal tahin jecha kooti mite kan jedhe ilaahi innahu laysa minaalika jecha isaa dhagahi namni dubbatameef ilma nabinoohi abbarraa dhalatee firqa ilman tahin dubbitteen kun jabduu ta'uudha wallahi yoo namannin firoomni injiruu dhagahii alaa nabiyyika khayru khalqillahi. Adawwin tokkummaa dhabuu keenya hawaa quraanatu qabdoo maaliif taana gowwaa rabbiin addaan faffaca'urraa nu dhowwaa otoo karaan jiru maaliif deemna bowwaa. Namoonni kana ol taasisuu hawaa garuu islaamummaan bakki dhabe guwaa sababni deeneen keenya ta'e afaan duwwaa jidduu muslimootaa dhabame ukuwaan. Jidduu muslimootaa dhabame ukuwaan obbolummaan namna meeshaa dhufa kuwaan taanee harka duwwaa unacuuzu billaahi ala nabiika khayru khalqillahi. Sababni nuti har'a faayidaa tokko dhabne kan namni rakkina bakka isaan faamne kufne malee hin beekne eessatti akka kufne waan biraan seenaa obbolummaa dhabne obbolummaa faanee malee waan arganne jecha argamaa rabbi su'aa tokko daganne almuslimu qalbuniyaan wal jabeessan jenne dhugaadha dubbii yoo keessatti banne mukni baddaa keessatti barmanan jedhamne yoo muramee dhufee girgiddaan dhaabamne yoo dagaleen isa walitti hidhamne yoo maalu hojjanne kanaaf achiin bahiin ala nabiyyika khayru khalqillahi. Salawaatullahi wasalaamullahi ala nabiyyika khayru khalqillahi. Yaa Rabbi rahmata keeti kan hin abdadhu obboleessa islaamaa isa barbaadadhu kan hin harka kootiin harka isaa qabadhu rakkoo alaamanaa wajjin mari'adhu waliin hin beela'ee waliin hin dheebodhu aduutti qiyaamaan taa'een eeggadhu eessa laata bakkeen barbaadeetti argadhu eessa laata bakkeen barbaadeetti argadhu gara laafoo kiyyaa silaatiin nabdu. Gara laafoo kiyyaa siraatiin nabdu eessa laatan bakkeen barbaadeetti argadhu
salaata bakkiin barbaade targaddu yaa rabbi wantan si gaddu kana yaa ilaahi ala nabiyyika hageeru galkillaahi salawaatullaahi wasalaamullaahi ala nabiyyika hageeru galkillaahi nuttarjoomi yaa'udut yaa zularshil majiin jaalallo bolummaa argamu nu jiddu harka kee eeganaa akka gannuu dhaabdu yaa namni qara'ee sila argaani rabbii dubbate waa hedduu kitaaba tokko anis argeen jedha jiddu waa'ee obbolummaa kan waan baay'ee fiddu naan jedhe obbolummaan argachuuf dhaabdu dura ofirraa jalqabi waan namarraa barbaaddu atu fi eekkas taana labadan hin dhabdu anti kun qara'ee dubbatte waa hedduu burkaan obbolummaa bakka inni irraa maddu burkaan obbolummaa bakka inni irraa maddu dura muslimummaadha bakka itti taabdu atu fi eekkas taanaan abadan hin dhabdu atu fi eekkas taanaan abadan hin dhabdu atu fi eekkas taanaan abadan hin dhabdu awwaan baay'een argee kan waan baay'ee fiddu yaa rabbi raamutummaa keetiin ati naaf fiduu hin dhabdu yaa rabbi ati mee biraan nagahi salawaatullaahi wasalaamullaahi ala nabiyyika hageeru galkillaahi obbolummaa jechuun obbolummaan bu'uura islaamummaa tahoone obbolummaan bu'uura islaamummaa tahoone jarri makkaa keessatti amanan duraani walitti ijaaraman ogummaadhaani nabiyyitu wal jaalachuu barsiisani laa yadkhulun janna hattaa tu'minu jedhani walan tu'minu hattaa tahabbuttan sani namni jaannatan seenu too namanini hin amanne yoomuu walin jaallatini obbolummaa Abaabakriitiif kan saani jedhatu fakkeenya ukuwaa imaani rabbirraa jaallatu hunda hojii isaani gaaf tokko tootaanoo jarri lamaanii gaafa sakkiin deemee fabahoo jammarraani ummatootiin kureeshee dhufan aaridaani nabiyyiin salaatu siddiiqiin ta'anii abaajan nabiyyee qabe dudduubaani ajjeesuuf jarkiidhaan ude morma isaanii achiin Abaabakree qaban Abaajaaliini lafa dha'ee Abaajaal isaan darbatanii hin deemnee dubbatan afaani jedhan bar Muhammad kun ergamaa rahmaanii inni tokkichummaa rabbii nutti himnaani lolli keessa namaa miti akkiidaani gosti sanyii hundaa yaa isaan tumnaani utubaa ibnu sheebaa tume daddabnaani fuula isaan irra deeme jaamalaani fuulli isaan jechite isaan fuullaadhani aadeen baatee galchee gara mana isaanii otoo ifin barin galgalli keenyaani booda tite bitaten nuroo isaanii waan isaan gaafatanii koloonaa dhagahii yaala nabiyyi hageeru galgillahii akkuma baranii wanti gaafatanii mirri saahibni koo ergamaan rahmaani jennaan maaf gaafattaa jedhan warri isaanii harrakkas ta'uu kee sababa isaanii duramee waa nyaaddu siifafte lubbooni nyaaddu amman argutti jireenya isaanii ommu jambilbiin taphattaaf dhufte gara isaanii hafuuruma isaanii hubachuuf dhufnaanii bakka nabiyyiin jiranis gaafatanii haadha Abaabakrii shakkite himuu dinnaanii haati koo waan himtu hin shakkin jedhaniin darar kam jiru jetteeni taa'e nagaadhaanii achiin kaabaadhaa nageessaa jedhanii abadan argu malee hin bolu jennaanii haatiif ammoo jamil baatanii geessanii akkas waliif obbolummaani kana obbolummaani mee itti qophaa'ii yaala nabiyyika hageeru galgillaahi salawaatullaahi wassalaamullaahi ala nabiyyika hageeru galgillaahi salawaatullaahi wassalaamullaahi ala nabiyyika hageeru galgillaahi salawaatullaahi wassalaamullaahi ala nabiyyika hageeru galgillaahi